Kebor Multimedia Production. Tokkummaan keenya yoomiif sama hanga yoomii jibban farfama sabab bifaan gargar hin baalu muslimni guutuun obbolummaa humni guddaan irree hin cabne kan filannoo biraas hin qabne gamtoomaadhaa daandiin jireenyaa kan utubaan saakufeen cabne tokkummaan keenya yoomiif sama hanga yoomii jibban farfama sabab bifaan gargar hin baalu muslimni guutuun obbolummaa humni guddaan irree hin cabne kan filannoo biraas hin qabne gamtoomaadhaa daandiin jireenyaa kan utubaan saakufeen cabne. Kan asitti argamne kanaaf waan xiqqoo isinii qopheessine akka baankii daldala Itoophiyaatti yoo xiqqaate magaalaa Shashamannee harka qalleeyyii yookaan yoo hawaasni keenya nyaatee buluu yoo hawaasni keenya lulluuqatee buluu waan gaarii bifa garaagaraatiin yeroo ramadaanaa kana keessatti hawaasni bal'aan yeroo itti waan qabu qopheeffatee waan gaarii qopheeffatee ramadaana isatti geggeeffatutti hawaasni keenya waan ittiin lulluuqatu hin qabne yoo xinnaate guyyaa 2-3 illee waan taatu haa lulluuqatu nu haa fakkaatu jechuudhaan sagantaa kana qopheessine kanaaf waan kana akka deliver nu godhanii fi haasaa gabaabduu naannawa kanaaf illee uummata kanaaf illee akka nu dabarsan sagantaalee asiin akka nu kennan yaada kiyyaasumaan gabaabsee kabajamoo obbo Awwal Hasan itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shashamannee gara waltajjiitti affeeree sagantaa haasaa nu bananii kennaallee akka nu aansan jechuu barbaada. Galatooma obbo Hasan waliin affeeranii. Hoogganaa baankii daldala distriktii Shashamannee kabajamoo Sheek Bashir Lallaahi dura taa'aa majlisa Shashamannee kabajamtoota hooggansa keenya kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaatii fi warrootni deeggarsi taasifamuuf duraan dursee baankiin keenya baankiin daldalaa hojii namooma kan rabbis jaalatu kan namnis jaalatu kan mootummaan keenyas namoomaaf dursa kennu kana hojjetanii sanuu ji'a kabajamaa kana keessatti nama tokko miti 150 anuu isiniif jira akka kaleessa san baankiin daldalaa abbootii qabeenyaa qofa osoo hin taane warra harka qalleeyyiis kan isaatii baankiin kun jedhee sagantaa kana qopheessuu isaaniitiif galata guddaa qabu. Allahu akbar. Itti aansuun jiini kun ji'a guddaa ji'a namni ittiin wal yaadatu barmaata amantaa keenyaa keessattis ji'a guddaadhaa fi ji'a ulfaataadha. Ji'a kana keessatti namni hundi wal yaadachuu qaba. Wal yaadachuu keessatti ammoo wanni amma isinii ta'e kun isin gaafii miti hanga humna isaaniitiin dhaabbileen mootummaas akka kaleessaa san kan dureessa qofa cinaa dhaabbatan osoo hin taane hiyyeessa cinaa dhaabbachuudhaan hojii namoomaa sadaqaa kana barachuun rabbii nu gahee fi mootummaanis yaadama kana namoomaaf dursa kennee tola ooluu qabdan jedhee akka sadaqannuuf rabbii nu taasiseef illee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Allahu akbar. Dhimmi kun kan asitti dhaabatu qofa osoo hin taane akka mootummaatittis tarsiimoon bocamee haqa walootiif mana murtii yaadaa nageenya walootiif gaachana sirnaa jennee wal deeggarsaaf buusaa gonofaa jennee akkasuma tajaajila lammummaattis uummatas manaas ijaaraa waan ittiin baratus barattootaas deeggaraa jirra. Mootummaarraaf dhaabbilee amantaarra darbee nama dhuunfaas gahaa jira waan ta'eef biyyi teenya guddina isaa keessatti namoomaaf dursa kennaa deemaa jirti. Kana caalas baankiin daldala Itoophiyaa baankii keenya baankii amma afaan keenyas amantaan keenyas keessatti mul'ataa jiru waan ta'eef isaan cinaa dhaabbannee kana caalaa
dinagdeenis akka nu cimsan dhaamsa koo asiin dabarsuun barbaada. Waan adda isinii ta'aniif kan bara egeree akka uummata keenyaafis ta'an cimsanii akka itti fufaniif qaamolee yookaan naannoo hojjettoota isaanii hundi isaanii kabajaa ji'a guddaa kanaatiin ulfina ji'a guddaa kanaatiin galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jechuu barbaada. Hundi keenyaayyuu hawaasni keenyas kan humna qabnu hojjannee kan humna hin qabne deeggaraa ramadaana kana akka hiiknuuf yaamcha kootis dhaamsa kootis isinii dabarsuun barbaada. Hedduu gammadeera. Kana caalaatti dhufanii harka qalleessi keenya baay'eedha. Humna qabaniin abbootii qabeenya hirmaachisanii inni cinaa akka dhaabbatan nutis akka mootummaatti waan dandeenyuun baankii cinaa jirra. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa. Allahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Assalamu ala ashrafil mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مستمعي الكرام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله تعالى الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة وبلينكي أبوتكية وأمر در ربي كي نقلتهم فنا ربي كي نكاقويا دا باتي رمضان سديتفا نقويا دا أكنت والجيني بقى قويا دا تي رب نقاي بقى والجيني والقو كي نافس أكنت أمتا كي نايفاجاني eenyummaa keenya maalummaa keenya fi maalummaa keenya keessan hariiroo jidduu keenyaaf keessan jiru obboleessa jidduu keenyaaf keessan jiru akkana mul'isuuf guyyaa akkana aarsaa kafaltanii fuuruu akkana ga'u fuurtanii ummata keenya dhaabachuu keessaniif maqaa ummata musliimaa Shaashamanneetiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Ittaan ji'a rahmataatii baatiin ramadaanaa yoo jedhamu waa malee miti. Rakkataa kamiifuu rabbi rahmata hiyyeessan hiyyeessa jedhee gara uf laalu marti dureessa. Waan rabbi namaa hiyyeessa rahmata godhuun keessaa tokko kun akkanuma dhaabbata biraa rabbi namaa sochoosee baasee warra silaa maaliin soomna jedhullee gammachiisa. Kun tola rabbii ta'uu beekuu nu barbaachisa. Inni biraa obboleeyyan keenya baankiin daldala Itoophiyaa damee shari'aa irratti dalagu CBE Nuur hin beektanii yeroo dheeraadhaaf ifaajee guddaa biyya kana keessatti dinagdee Itoophiyaa kana guddisuuf wanti inni hin ta'in hin jiru. Bara kana ammoo dinagdee islaamaallee wanti guddisuuf isaan ta'an jirre hin jiru. Keessattuu sochii waggaa lamman kanaa asii ummata islaamaatiif wanni isaan ta'an addatti ummata islaama magaalaa Shaashamanneetiif wanti isaan ta'an waan haga jiru isaan boonsu waan haga jiru ummanni islaamaa rabbiin isaanii kadhatu. Kanaaf maqaa ummata islaamaatiin irruma deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa isaaniin jechuu barbaada. Deeggarsa isin nuu gootaniifis maqaa ummata keenyaatiin baay'ee galatoomaa. Nama 150 deeggaruu jechuun sadarkaa dhaabbata tokkochaatti waan ulfaata. Wanni mana 150 galu kun nama 506 ol akka ga'u beeka. Namni asii hadha galatee galu kun gammachuu obboleessaatu itti dhufaa obboleettiitu itti dhufaa. Obboleettii isin dhuftu sun atillee kiiloo 5 yoo argatte takka yoo sii qicce 2 yoo sii qicce rabbiin hadha rahmata sii godhe boru kabiraa rahmata sii godha jechuudha. Kana beennee wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef itti gammada. Walumaa galatti nama 607 ol bira isinii ga'e jedhaa itti gammada. Sababiin isaa hadha kiiloon kun xiqqaadha malee yoo gara ummataatti sharafame baay'eedha. Nama 150 jedhaarra malee 25 si'a 150tu meeqa taala. Kuntaala yoo deebifni baay'ee. Kanaaf ummata keenya waan baay'ee taatanii galatoomaa ulfaadhaa irra deebinee jennaan. Baga guyyaa dhageenne rakkataan keenya rakkattuun teenne taqara atta ta'a jaartu marti baga gammaddan jedha. Isinillee kaayoo keessan galmaan gachuu keessanii baga gammaddan jedha. Wa sallallahu ala khayri khalqihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obbolummaa hin diigamne kan hogguu wajji dhaabbatu kan gaddaaf gammachuutti illee jila hogguu waliif awwaatu walutubee warra imalu waliif tahee dagalee jiru tuuta wahdaa fi tokkummaadhaan warra daandii dhugaaf hiriiru. Jalalan moofne yoomuu haraa
bara bara dabala demu tuta rabbi da fol jallate wal qabate khairi fol yamu kanadambani bara hunda kanabatu wal cinaayumu dandi hakarra wajjin dema gadi sarshirra wal qunamu tokkummaan keenya yoom ibsama hanga yoomii jibbaan farfama sabab bifaan gargar hin baalu muslimni guutuun obbolummaa humni guddaan irreen hin cabne kan filannoo biraas hin qabne gamtoomaadhaan daandiin jireenyaa kan utubaan saaquuf hin cabne qaxxaamuraa tabbaa fi garaa warra kaayyoon deemu fuulduraa wal qabannee wajjinii mallaa tokkummaadhaan ceena guufurraa bakkee ta'uuf dhaloota dhufuuf laga ceenee dhala ceesisuuf bu'aa tokkummaa dacheef ibsaa dhala dhufuuf hamba dhalchisuuf yoo liitira 5 daakuu 10 fi ruuzii immoo kiloogiraama 25 kenneera. Kun yeroo sooma raamadaanaa kana keessa faayidaa akkamii rakkoo akkamii isinii furame? Fakkeenyaaf zayitiin malakkaan tokko birri 25 galteerti. Gammachuudhaan rakkoo ittiin baaneetiin sooma ramadaanaa galgala akka ittiin lulluuqannuuf gammachuu waan nu gootaniif isinillee baay'ee isin galatoomfannaa galatoomaa isiniin jenna. Rakkoo akkamiitu jirame yeroo sooma kana? Sooma kana mishiroo waan ittiin zayitiin ittiin buufatanii wuddii waan ta'eef rakkoo akkasiitu jira baay'ee. Inni kun rakkoo akkamii isinii furuu danda'a keessumatti? Hagam barbaachisame kunneen yeroo sooma raamadaanaa kana akkamitti affaxxartuun mana namaatiif argattu moo kadhattaniitu moo akkamidha jiruuf jireenyi keessan? Yoo arganne ittuma buufannee yoo dhabne ammootu akkasumaan ittiin dalaganna malee mana namaallee dhandhee wanti nu kadhanneetiin namarraallee wanti nu milkoomnullee hin jiru waan ta'eef namni martuuyyuu gargaarsuma isaatiin jiraataa wanti martuu jireenya qaala'ee kanaanillee wanti nama gaafatanillee hin jiru saniifuu amma gammachuu guddatu nutti dhagaameera waan zayitii argannee ittiin gammanneetiin ruuzaa fi zayitii duqeetii uumama kanaan ittiin gargaaramneef gammachuu guddatu nutti dhagaameera. Wanni amma jammarruuni alhamdulillah jennee rabbiin haa jammaru rabbii keenya haa faarsinu mee ijoollee teenya tana rabbi haa guddisu urgee jirtu malattuu rabbi haa guddisu rabbi barakaa keessa haa kaayu abboo gifiin miidhaan isaan irra hin gahini ka dhibee ka gidee isaan irra hin gahini warra gammadeet gisee mara qoodu rabbi haa gadhu doktorran keenya maqaan beeku haa ulfaatanii ulfinnaan haa turanii waan kana ta'eef gammachuu guddaa qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin jennee warra nu gammachiise kana rabbiin qalbii isaanii haa gammachiisu rabbi qalbii isaanii haa gammachiisu rabbi umrii isaanii haa dheeressu duniyaa isaan har'a nuu kennanii kana olitti rabbi waan namni inni jenne rabbi isaan haa yaadatu barakaa duniyaa akhiraa rabbi isaanitti haa godhu rabbi isaan haa qananiisu bismillaahi rabbii fi maqaa isaatiin as dhaabatanii adabii bitaa mirgaa rabbi isaanirraa haa qabu دنيا إساني والله نما لالي ربي أدبي الراحة قب ربي أمانا كنن ربي عمري سادي كيس بركانه هاكاو دوران درسيد فيان فايا نمني فيا قب الدنيا بنبو ربي فيا إساني هاكن يا ربي فيان مكنيك ربي إسان هامل كيسو قمتشون هذا مسكين بكا مرتي قمدي هوني برو آخر ربي إسان ها قمتشيسو ربي إسان ها وفقو أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نجاها أرجنو فياها أرجنو وروت نيادة ربين دتشا ربي خيري قرقدا سهايادته كعدو كنا كيسن برا أبته أما اللي نو برا أبته برولة إس أمر ربيتين والآن ثم
ربي ملي نمني قوان قبنا ربي إساني هاكنو إسنين جدان كيبور ملتي ميديا برودكشن